leerraga mormuun irra deddeebiin hiriirri mormii gaggeeffama. Lammiilee gurraacha waggootii darban keessatti poolisiin ajjeefaman irratti Hamzaa Hussein gabaasa dabalataa qaba. Torbanoota sadan darban keessa ajjeechaa lammii Ameerikaa gurraacha George Floydiin booda Ameerikaa guutuu fi biyyoota addunyaa hedduu keessatti hiriirri mormii guddaa ka'eera. Hiriirri kun dhaadannoo lubbuun gurraacha gatii qaba yookiin Black Lives Matter jedhuun adeemsifamaa jira. Bara 2014 as yakka ajjeechaa poolisii adii Ameerikaan lammiilee gurraacha irratti raawwataman gurguddoo keessaa gariin warra kanadha. Hagayya 9 bara 2014tti dargaggeessi gurraacha lammii Ameerikaa ganna 18 Michael Brown Sijaaraa hate jedhamuun erga poolisiin itti waamame booda Ferguson Missouriitti ajjeefame. Dargaggoon kun meeshaa hidhatee hin turre. Ta'us garuu si'a ja'a rasaasaan rukutamee du'eera. Poolisiin yakka kana raawwate hojii kan gadhiise ta'us himanni irratti hin banamne. Cleveland Ohio sadaasa 22 bara 2014 irratti ammoo daa'imni ganna 12 Tamir Rice meeshaa hidhateera jedhamee yaadamee poolisiin ajjeefameera. Erga Tamir du'e booda poolisiin yeroo ilaalu garuu daa'imni kun shuggutii taphaa yookiin ashaangulliitii qabatee kan ture ta'uu mirkaneesseera. Kana irrattis namni himatame tokkollee hin turre. Walter Scott Ebla 4 bara 2015 irratti ajjeefame sababa ibsaa konkolaataan erga poolisiin isa dhaabe boodadha. Yakki kunis magaalota US hedduu keessatti dhaadannoo haqni yoo hin jiraanne nagaan hin jiru jedhuun mormii guddaa kaasee ture. Poolisii adiin isa ajjeese boodarra himatamee hidhaa waggaa 20 adabameera. Kentucky Louisvilletti barana bitootessa 13 irratti hojjettuu fayyaa kataate shamarreen ganna 26 Brianna Taylor mana jireenyaa ishee erga poolisiin humnaan seenanii booda rasaasa 8 ajjeefamte. Poolisiin qoricha sammuu namaa hadoochu barbaacha kaseenan ta'us qorichi sammuu namaa hadoochu garuu mana sana keessatti hin argamne. Kadhiyeenya hiriira mormii isa guddaa US fi biyyoota addunyaa keessatti kaa'iseeru ka George Floyd caamsa 25 irratti raawwatamedha. Ajjeechaa George Floyd balaaleffachuun erga hiriirri mormii guddaan US keessatti adeemsifamuu jalqabe asitti Atlaantaatti jimaata darbe jechuun waxabajjii 12 lammii US gurraachi Rayshard Brooks poolisoota 2 jalaa osoo baqatu ajjeefameera. Ajjeechaa kanaan wal qabatee hoogganaan poolisii Atlaantaa ka hojii gadhiisan yoo ta'u poolisiin Raysharditti dhukaasuun shakkames hojiirraa ari'amee jira. Du'i Rayshard kun hiriira mormii adeemsifamaa jiru daranuu hammeesseera. Hawaasa godina Walaayittaa bakka bu'uun kanneen mana maree naannoo uummattoota kibbaa keessa jiran miseensummaa mana marichaa keessaa of baasaniiru. Godinni isaanii akka naannootti of hundeessuuf bara 2011 irraa eegalee gaaffii dhiyeessaa akka ture kan dubbatan mana maree godina Walaayittaatti afyaa'ii kan ta'an aadde Abbabach Raashoo murtee kanarra ga'uuf sababni isaanii maal akka ta'e BBCtti himaniiru. Sababni keenya dhalattoonni godina Walaayittaa gaafii akka naannootti hundaa'uun of bulchuu erga gaafataa turreef waggaan tokko darbeera. Manni maree garuu dhimma kanaaf deebii hin kennine. Manni maree naannoo uummattoota kibbaa bara 2011 keessa yaa'ii idilee isaa yeroo lammataa irratti gaafii xalayaadhaanis ta'ee qaamaan dhiyaatus deebii osoo hin argatiin tuffatamee bira darbameera. Manni marichaa sagalee bakka bu'oota uummataa dhaggeeffachuu fi kabajuuf fedhii hin qabu. Kun immoo miseensonni Walaayittaa bakka bu'an mana marichaa irraa amanamummaa akka dhaban godheera. Kanarraa kan ka'e miseensonni hawaasa godina Walaayittaa bakka bu'uun caffee kibbaa keessa jiran 38 har'a irraa eegalanii miseensummaa keessa akka of baasan xalayaan ibsuudhaan mana maree bakka bu'oota kibbaa waajjira pirezidaantii naannichaa fi waajjira paartii badhaadhina naannichaaf galchaniiru. Naannoo kibbaatti erga godinni Sidaamaa gaaffii dhiyeessee naannoo of danda'e ta'e as godinaaleen naannicha keessa jiran 11 gaaffii dhiyeessuun manneen maree godinaalee isaaniitiin fudhatama argataniiru. Gaaffiin naannoo ta'uu godina Walaayittaan dhiyeessan ofii eessa ga'eera jechuun kan gaafanneef aadde Abbabach kana jedhani. Gaafiin keenya akkaataa heeraa fi seera biyyaa akkasumas kan naannoo keenyaa irratti sirnaan deemaa ture. Akkaataa kanaan manni maree federeeshinii dhimma kan akka nuuf ilaaluuf itti dabarsineerra. Mirgi heera mootummaa hawaasa Walaayittaa kabajamuu qaba ejjennoo jedhu qabna. Gara fuuldurattis heera biyyattii irratti hundaa'uun gaafii keenya mana maree federeeshiniif dhiyeessine cimsinee filannoon riifarandamii kan murtii sagalee uummataa irratti hundaa'e akka nuuf gaggeeffamu ni hojjanna. Hanga ammatti qaamni mootummaa gaafii keenyaaf deebii kenne hin jiru. Abdiin qabnu kanaan booda mana maree federeeshinii qofa. የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው።
Dhaggeeffattoota keenya amma odeessaalee gaggabaaboo addunyaan simbiraan gahaa Itoophiyaatti har'a namoonni 76 koronaa vaayirasiin qabamuun waliigalatti lakkoofsi namoota hanga ammaatti qabamanii 3521 ga'eera. Hanga yoonaa dhibee kanaan namoonni 60 du'anii 545 immoo bayyaannataniiru. Hojjettoota buufata konkolaataa Dabra Birhaan qorannoo taasifameef 36 keessaa 16 irratti koronaa vaayirasiin argameera. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa magaalichaa obbo Geetaa'ummaa immoo BBCtti akka himanitti kanneen qorataman shufeerota gargaaraa isaanii fi kanneen buufaticha keessa hojjetanidha. Eertiraan ji'a dura namoonni koronaan vaayirasiin irratti argameen ture 39 dandamachuu labsitee kan turte ta'us vaayirasichi akka haaraatti dilbata namoota 31 irratti argamu ministeerri fayyaa biyyattii beekseera. Namoota vaayirasichi irratti argame keessaa 30 lammiilee Eertiraa yoo ta'an tokko immoo lammii Itoophiyaati. Sudaan keessatti garee hidhattootaa bakka bakkatti socho'uun haleellaa qaqqabsiisaa turan kan dursaa ture Alii Kushiyaab mana murtii yakkamtoota waraana idil addunyaatti gaafatamaa jira. Aliin yakkicha hin raawwanne jechuun waakkatus isaa fi qondaaltota mootummaatiin yakka Daarfuritti raawwateen namoonni 300,000 ol galaafatanii namootni miliyoona 2.5 ammoo qeerraa buqqeera. Chaayinaan weerara koronaa vaayirasii marsaa lammaffaan yaaddoo keessa galtee jirti. Ji'oota lamaaf tatamsa inni vaayirasichaa akkaan hir'atee turus amma bakka turetti deebi'ee har'a namoota haaraa vaayirasichaan 36 qabamuun himameera. Indiyaatti weerarri COVID-19 garmalee waan hammaateef torbeetti namootni 18,000 qorachuuf karoorfattee jirti. Hammaachuu dhibichaa wal qabatee furgoo geejjiba baaburaa 500 iddoo dhukkubsattoonni ciisan yaalamanitti geeddartee jirti. Gabaasa keenyataanuun wal himannaa fi wal dura dhaabbannaa mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa hammaachaa dhufe furuuf jilli kaayyeeffate boru gara Maqaleetti imaluuf jira. Jilli kun yaa'ii wal dhaabbilee amantaa Itoophiyaa keessaa bakka buutota amantaa 7 jaarsolii biyyaa akkasumas abbootii gadaa kan of keessaa qabudha. Jilli kun fuula durattis gara lixa Oromiyaa fi naannolee kaanittis imaluuf yaada qabaa jedhameera. Lakkoofsi jilli Maqaleetti imaluuf 40 ol ta'an yoo ta'u kaayyoon isaanii qaamoleen lamaan walitti dhufanii akka dubbatan gochuu akka ta'e barreessaan olaanaa yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa lubni Taagaay Taaddalaa BBCtti himaniiru. Ammayyuu taanaatu dubbise. Kan deemaa jirru abbootii amantaa akkasumas immoo jaarsolii biyyaa kan jedhamu jiru. Kan naannoo adda addaa kan jiranu nama 3 filatamanii wal ta'anii waan nageenyaa ilaalchisanii waan nagaa buusuudhaaf biyyattii kana keessatti akkam tarkaanfachuu qaba kan jedhu irratti waliin taanee hojjechaa jirra jechuudha. Kanaan dura jalqabamee jira. Booddeemmoon dhaabate amma immoo irra deebiidhaan deemneetii waliin isa federaalaa kan mootummaa jiru wajjinis naannoo addaa kan jiran walii ta'anii akkuma sagantaa isaaniis yookaan immoo poolitikaa isaaniis siyaasaa keessatti kan jiraatan waliin ta'aniitii wal dhaggeeffatan akka walaasaanuu gochuudhaaf. Kanaafuu jarri lamaan teessuma tokko irratti akka isaan mari'atanii fi kaayyoonsaa. Amma kophaa asoosisnee sanaan booda immoo asumatti dhufneetii gara qaama mootummaa keessa kan jiraatan kan federaalaas akkasumas wal fakkaatuun sagantaa akka qopheessineetii maayinni kan jedhu irratti barri keessanii cuftanii haasa'uu qabdu. Namni baay'inaan nagaa kan barbaadu waan ta'eef nagaa biyyattii kana jennee hojjechuu qabna kan jedhu irratti dhimma biraan qabu. Dhimma siyaasaa miti qabu. Tole walitti fiduudha naan jettanii wanni kun garuu duubatti nafne hin barfanne. Sirriidha. Duubatti hafee jira. Nama meeqa deema yoom deemtu gara naannoo Tigraay? Boordeemaa jira gaazexaan booramu namni 40 kan caalu hin deemu. Abbootii amantaa gara 20 kan ta'anu akkuma jaarsa biyyaa naannoo hundi abbaa gadaas jiru waan kan ugaazoonni kan jedhamu sultaananii jiru. Amma hin milkoofne jettanii yaaddu? Waaqayyotu nu gargaara jennee feetii keenya maa'inni waaqayyoo qabanneetii akkuma amantaa abbaa amantaa waaqayyoon qabannee waliin deemna jennee yaadna. Kaka'umsa kana yoo fudhate mootummaadha moo isinidha? Nuti mootummaa waan akkasii keessa hin seene nuti fudhatne bara. Kan lachuu keenya jechuudha. Lachuun keenya jensu si galee miti. Kan abbootii amantiis kan jaarsolii biyyaas. Eeyyee. Tolee guddaa ulfaadha galatooma. Isinis galatooma.
Gabaasa xumuraarra geenyeerraa torban darbe keessa viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti qoqqoodamaa tureen miseensonni waraanaa mana citaa yeroo guban ni mul'ata ture. Uffanni humnoonni nageenyaa kun uffatan kan koorri bittanneessaa Oromiyaa jedhamuun beekamu uffatu fakkaata. Haa ta'u malee ifatti eenyu akka ta'an eessattii fi yoom akka raawwatame akkasumas maaliif akka raawwatame hin beekamne. Garuu bakkichi godina Gujii keessa akka ta'e ni shakkama. Kana dura humnoonni nageenyaa mootummaas ta'ee hidhattoonni gama lixaa fi kibba Oromiyaa keessa socho'an manneen namoota kan diinaati jedhan ni gubu jedhamanii himatamu. Dhimma viidiyoo naanna'aa jiru kanarratti kan gaafanne Komishinarri Ittaanaa Poolisii Oromiyaa Girmaa Galaan garee dhimma kana qoratu gara godina Gujiitti ergamu BBCtti himaniiru. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Miseensa koora bittinneessaa jedhamu bara 2012 keessatti hin qabne nuti. Koora bittinneessaa miseensi jedhamu bara 2011 irraa jalqabee gara hojii biraatti shifti ta'ee jira. Haala qabatamaa nageenya naannoo keenyaa wal qabsiisee jechuudha. Inni biraa immoo naannoo godinaalee rakkoo nageenyaa irra jiru keessumaa godina Wallaggaa Shananii fi Gujii lamaan dabalatee godina Booranaa irratti uffata kana miseensonni keenya akka uffanne qajeelfamni darbee jira karaa komishiiniiti. Sababni isaas uffanni kun baay'inaan kan uffachaa jiru uffata warra Shanidha. Uffanni kun keessumaa naannoo Gujiitti baay'inaan kan uffachaa jiru isaan uffata koora bittinneessaa. Uffata sadaalacha sana jechuudha. Miseensi keenya qaamni nageenyaa amma guutumaa guututti yuunifoormii isaallee jijjiiramee jira jechuudha. Pilaas amma wanni jiru naannoo sana amma wanni adda baafachaa jiru tokko viidiyoon kun viidiyoo lamatu gadhiifame. Inni tokko isa nama teessisanii shanicha jedhanii dhiitan rukutan sun naannoo magaalaa Bulee Horaatti jedhanii kan dabarsan sun ammaaf itti deemnerras garees gadi buunee qulqulleessinee jira. Inni sun gonkumaa kan miseensota keenyaan raawwatame akka hin taane qulqulleeffannee jira. Inni lammaffaan mana qonnaan bulaa gubatu sana isa mana qonnaan bulaa warri gubaa turan sun immoo tarii viidiyoon kun yoo kan turellee ta'e bara 2011 bara 2010 yoo ta'e haa qulqullaa'u jennee gareen gadi bu'ee qulqulleessaa jira. Yeroo qulqullaa'e isiniif ifa goona. Ammaaf garuu miseensa keenyaa miti jennee akkasittis dubbachuu hin dandeenyu. Sababni isaa viidiyootis akkuma keessan viidiyoo irratti argine waan ta'eef.